السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيان توتا في دقوتوتا كنافتو جرو جرتو سنين جتشا بقدر تلتي نجيني في رحمن ربي سمبرا هاجراتو سنين جدا كانت أصلا الرمال كبتين ولفتة چون كيسان لولو وان عدا كبتين سيدو فيه إن اسمه دي فرانك دا فرانك يكون يادا تكو عداتي إن اسمه دي تكو راتوري جرا أبولي تيجي تكرت فرانك دلنا بوفين ديما يعني فرانك تشاس maali yoo jettanii ani asirraa biyya baadee murtee barbaada mallaqni barbaachisaa karaan deemulleen karaa bahaaratiini kanaaf mallaqa barbaada mallaqa naa ergee mallaqa naan qateedhaani waan isin jettu immoo lakki mallaqa si ergaa hayya deemi jetti immoo lakki karama sanuu hin deemin jetti immoo lakki gara biyyaa gala jetti immoo tana sadiin keessa waan tokko hidheetini yaada hamma dhumaatitti na waliin tura amma ni bilbilaa fi waan isin jettu immoo kan waliin laallu ta'a isin immoo like share subscribe gochuudhaan نجيب سايسين إن جدا شير لايك سبسكرايب وسين قطر الموان حملي أرجعنا كنا جالا كنا دران أكو جدوف نجيب سوان تأف نكرجاران أسمانا فراكيا أما غربران في كنا ترى إسي نبيل بلافي وان إسي جتمو ولمان لالا أما دمات نورين ترى أما بالبلافي في جرا هلا الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم علي ما نقام الحمد لله نقا كنت جرتا والله أنا الحمد لله نقا جرا كم تلقان والله نقا جرا الحمد لله كليس ما نقول لبيتا والله إيه درا جون سموني لنا تنتول يروكان مو برموتا يروكان وجل فكس بيزي وانت إكس وبسني في نت تنتول سي بالبل ورد يفهمه هاي كلتي إذا ترى هستنا بالبل تالي كلتي من لقى سرانيا تاسني بسرعة كاسو لبيع والله الحمد لله والله نقا كوف والله ما تك منجرم نقا مالي سبرو ما شاء الله تبارك الله بقى جرات ما تي بالبلتين ايه نقا جراني ما شاء الله ما تطلع أنا بالبلاد ولا بيتك عليه سيستر رتي بالبلاد جرا دارتي برازر ترتي أشوف أيوه بالبلاد والله أنا جاي ما شاء الله روب اللي كجايبات روبين عن جته والله ميرا ما بالبلاد في إنترنت نسين دلنا كوبا كويا سدي ما كنا رنجرت والله ينبيك أنا يجون نانسين كأجرنا دي ديان إيه والله أنا دي ما هكذا جتون ناسيان اللي كمالي بكمالي مالا ركما عن تركي شيتا الحمد لله والله أنا قلقلا موي تميت أنا ساعتنا إني بكون ناقبص قلقلا موي أني رتديبو إشيني موي رنجرتو تليفون نانسينو أنا قدام قرا برنوتا ديمان تي بسلين أنا من برمصا ديمتي كنا في دلقا قاعد من برمصا ديمتي وانت بكون ناقبدو كان ما فرق ولا دمني مالي مالي بات في متي كاسي والله أما بيتا وا سينجت شوفه ده قالوا مو كسر راد قد ولا شكيت كان كابو ما إيه ملالك يا رسمت تبسيط ماني لالا akkasuma garuu jechuun waan asin jedhu kana yoo fudhachuun mala yoo fudhachuu dhabuun mala waan ta'eef ni shakke beekta.
jechuun amma waan na fedhu beektaa waan ati jechuun sirraa fudhattee yoo ati waan na gargaartu fedha beektaa waan asin jedhu san yoo kana na gargaartu taate sitti yoo kana gargaare taate waan sitti muuf hin qabu si gargaara waan na gargaarta garuu wanni sun maal akka ta'e si ibsa garuu ati dura jechuudha waan ati barbaadde san si gargaara yoo ati naan jetteetti niin argitee narraa akka fudhattu taate sitti himuu danda'a yookaan immoo sitti illee waan sun yoo hin taane ana faayidaa naan qabu. Kana jechuun waan isin gargaaree mataa si gargaara matti ni dura. Shawwee itti ilaalla. Itti ilaallaa dubbiin kennan badde beekta. Kana jechuun maali jalqaba wanti naan san baasanii itti kaasan itti deemna. Jechuun isinis as durallee nama akkasaa turtanii beekta waan kanallee waan irraa fudhattu natti hin fakkaatu akka kiyyatti garuu abboo himullee sodaadha jira beekta osoo itti dhiise yoo himellee dubbiin ni babal'atti beekta atillee immoo bakka amma jechuun nagaa qaba beekta wanni ba'amuun jiranii nagaa malee garuu waa yaada beekta yaada sanii wanni xiqqoo barbaade beekta mallaqa wayii barbaade. Saya mallaqa jecha kanan lafaan isitti muke daandii minaan naan jettaan mallaqa mallaqa waan mallaqa barbaadu santu jechuun yookiin mallaqa yoo na barbaachisa kanaaf waan jechuun amma fakkeenyaaf mallaqa illee gara biyyaatti fi miti beekta kan barbaade fi asuma asitti akkana argatu barbaade beekta mallaqa biyyaaf hin barbaanne. Sitti addaan baasee mul'eef beekta xiqqoo natti ulfaate waan ta'eef odoo dhiise jechuun asumarratti odoo dhiise beekta amma dubbiin tuni yookiin birallee tartee inni argitee isii birallee geetti miiramaa birallee geetti gaafa miiramaa bira geetti immoo dubbiin gaafa isii bira geettee jettee beekta ulfaatadha maatii birallee gaafa geettee dubbiin babal'attee ennaan rakkoodha garuu ati mallaquma yoo na argitee hin jette mallaqumaan barbaada ati mallaquma na erganaa kulli aan waan keessa deemnuuf hin jiru. Wanta mallaqa erguuf sanadaan baasitti waan kana rakkatee kanaan mallaqa naa ergu yoo jette kun hojii irraa deemee si galchuu danda'a. Laa jechuun mallaqa ittuma barbaade naa ergi bassatti si deebisaa mallaqa ittuma barbaade naa ergi. Bari ittuma jamee siin jedha mallaqa ittuma jamee ani jechuun muluu amma addaan baasee wanni kun kana eessitti himuu hin danda'u jedhi amma gabaabsineetuma yoo siin jedhe mallaqumaan barbaade beekta. Sittai more? Dura jechuun sitti illee himuun barbaanne beekta ani mallaquma akkuma na ergituun fedhe malee dura keessa sitti himuun barbaanne erga jette silaa maal godhuree dirqama ta'e erga dirqama natti himu malee jette. Mallaqa beektaa jechuun haala sitti illee haga jechuun namni yaadullee yaale haalli naaf hin mijoofne waan ta'eef garibaa asirraan baharaanii garibaa deemuu fedhee beekte. Sanumaa fi jechuun maa kolfitare maa waan nama kolfisiisu maa? Haa jechuun. Aye, gaafa. Jechuun namni beekta.
beektaa Alam mata waktu kusit tindu patu kanangana jicu. Bolla billa. Beri garu nu arabiya gala jette. Sifir ga beri haka barbadi naga kaduti karabiya kat jadi galitio namni to ko azada ka ba so bandu ta ilmu na masalla la jicu dana. Kajela na muko ababo ida batte biyan ba na jicu da ka abdi murte tanna ne ani inte kula kita wallahi bai waisi jicu. Kana kigat jette o karabiya kan beri haka barbadi na sir ga jicu. Garu biya urma biya bira asir randi ma kan jicu sa yang kabarde de ko ati sini ma tamma ki ma si ada yang kabarde kan pasti para karabara mali ada di mata ki di mana ma yadda kanaafuyyoo beektaa namni kaayyoo qabaa garuu haga kaayyoo san galmaangootti gara biyya deemuun fedhu waan ta'eef kanaaf amma mallaqa barbaadaati mallaquma na gargaaree rakkoon qabu. Waan isin jedhuun dhageettamti kiyya kun fudhatama qabu miti qaati jettee karaa manaa karaa biyya kan galtu ta'e mallaqa siif erga yookaan immoo tuntu gara baaraa ka deemu jettu narra uf jala haqi immoo wanta san hunduu dirqama deemuu qabaa bara amma murteessee jira beektaa deemuudhaaf murteessee jira ani wanni barbaadu mallaqa na harkaan qatee jechuun doolaara 2000 barbaada 2000 qofa itti na dabale. Jechuun deemuu qabaa jedha baraan ammas biyya kana keessa waggaa dheeraa yaalatiin jira garuu naaf hin mijoomne haalli waan ta'eef kanaaf deemuu barbaada deemuun qaballee ati amma mallaqa siin jedhu kana doolaara 2000 barbaada 2000 san na ergi akkasitti jechuun deemuun fedha. Maal golfitaree waan nama golfisiisu miti bara. Maal faayidaa qabu deemsa waggaa dheeraa turteerta biyya ormaa kana jechuudha waggaa dheeraa turteen mana qabdaa waan barbaade faasiliitii hunda guuttatteerta maaluma sirraa fe'ate kana booda lubbuu kee gatuuf ka deemu. Kanaafuu jechuun lubbuun bakkuma rabbiin itti baasetti baati waan ta'eef kanaaf yaaluu qaba bakka waan hin godha jedhe san godhuun qabaa isi atamma isitti illee dubbatiin beekta waan kana isitti illee himuun qabdu maatitti illee himuun qabdu anamma si gaafadhe malee. Saniif diana si godhu dana fakkaatti ani beeku amma mamaatitti dawwalee meeramatti illee dawwalaa isillee wallaa birrii guuttadhee makattee dawwalaa. An jalqabaa sitti beemi. Maatillee dawwalee fi takkaa jirtu osoo ati hin duune osoo nafseen kee jiru bilbila keenya walirratti hiinee takkaa itti si hima waasaan booda isaanii walitti dubbatu maatii kana booda bilbila keettis irraa kaasee kun bilooki si godha birrii tokko sirratti ni Angkasi jalqabaa sitti mee jiraa miti ani wanni sitti immoo diduuf barkanaafi ati jechuun yoo waan tokko siin jedhe maatiitti himaa sitti himaa jette wanni sitti himtulleef hin jiru. Maatiitti illee waan himtuuf hin qabdu isitti illee waan himtuuf hin qabdu. Ati gara biyyaa kana sitti busheessaa oo gara fuulaan gara biyyaan si gara gadi siin jedhan ati duuba deebi. Maali gara biyyaa wanti garuu si dhorkume ilma namaa ajjeeftee biyyaan baani bilisa wanti gara biyyaa galuu si dhorkumaa'e. Jechuun kaayyoodha baay'ata wanni gara biyyaa galuu si dhorku kaayyoodha namni tokko biyya boon namaan dhibu galuun nama dhibaa jette Oromoon. Dhageetta kana caalaa wanta barbaadde sana wanti siin sirraan hin jiru kana caalaa addunyaan hin quufamtu sagali jedhan hin quufamtu yoo quufu adda addunyaa qaama quufin jechuudha. Addunyaan hin quufamtu sun waan feetee ati jechuudha. Kanaafuu nuti jedhi gara biyyaa galii wanta tokko sirraan fudhaddoon kanaan alaa. Kanaaf akkasii jechuun maatiitti illee waan himtuuf hin qabdu maatiitti illee ni miniiti. Amma biraanki sirra dalagaa jira. Dhiifama. Hello. Wallahi Biraanki dha wallahi meeramaan dura yoon aartii jechuun maangallee hagammaatti jettee loltee amma isheen ati ammallee waan akkasii dubbatteetiin isillee aarsini kanaaf ani yaada akkasii hin qabu inshaallah rabbiin alaaffisu ani yoo rabbiin alaaffise magaalaa akkasii sin jedha garibaa deemsallee fedhiin qabu ani biraanki sirra dalaguudhaaf malee goroon deemu kanaaf dhiifama naa godhe dhiifama guddaa. La wallahi biraanki la wallahi biraanki ma. Garuu gaafa
لا نفس الدنيا شوف الدان بالله دوغا بيران كده انا جيت دبي كان دبي دوغا بيران كده انا جيت انا سودت دبوتي يافي وفدان في لد والله لا والله يجون فيديو إلا أنت فيديو ردي بيتي لالتا ركون كابو فيديو يو قديس لالتا كنا في برانك سرت رجاج رامله فيديو جل كبر لي ورا هميت تنين نرجته ورا بوانته فوني مر رساتو وسر جرا كنا في ورا كو أبون كاب أشرت يو قديس إني لالتا أنت ريفهم هلا هلا كمي من توتا في دعوتوتا كنافتوب سيسترين آرتي جرتي أكمل آرتي تلفون رت شفتي تنين جرتي بران كتاو اتمي تنين جرا غرو هاي ديفا مالي ناقودو دي تنين جرتي أكمتي جل كمالي غرا بحارتين نفتي مالي أكمتي غرا بحارتين ديمتا نانجي تزدر اللي تراني جراني غرو غلا مسالي غاني جراني قال تمالي غاني جراني يجون هاتي وركيتين لي أجرتي أتكمتي مالا تشيغوتا namni waan tokko ni yaalaa yoo ta'e ta'e yoon taane illee gara biyya galaa akkamitti gara biyyaan galle biyya san ta'etti waan galuu si dhorku maali maal balleessitee biyyaa baate jedhani akkasii jechuun kaayyumaaf biyyatti hin deebinee hin deebi'e inshaallah jedhaan ittiin ture akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa sistariin aarte telefoona irratti cufattee jirti waan ta'eef yoo isin hayyama naaf goote viidiyoo kana gadhiisa yoo isin hayyama kanaan goone taate viidiyoo kana kan diileetii godhuun ta'a akkasii isiniin jedhaa isin hayyamnaanin nama keessan ni bilbilaa fi ni hayyamsiisa inshaallah kan hayyamtullee abdiin qaba akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa hamma viidiyoo baatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu